nala lubbu konkota jaalala. Ashamaa arga hunii jira jirtu baga viidiyoo har'a walitti deebinee warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu har'a beekadhaan baga singee jechuun dhufee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Beekaa yeroo baay'ee waa'ee isaarra dubbachuudhaaf isa galateeffachuudhaaf yookiin immoo gaarummaa isaa himuudhaaf viidiyoon inni hojjedharra borotoo jedhu innoo qubeellaa godhatee walirratti dhufee beekaayyee baga singee baga hiriyaa godhattee baga qubeellaa godhattee fuudhaa miti qubeellaa godhachuu jechaan fakkaata. Kanaafiyyuu baga singee wajjin bara dheeraa jiraadha. Baay'ee nama eebbisuun beeku garummootu wajjin harri filadha wajjin hurmii dheeraa jiraadha. Beekaa jechuun baay'ee nama gaariidha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'een gammadee fi waa'ee isaa yeroo baay'ee dubbachuuf yeroo baay'ee galateeffachuuf gaarummaa isaa yeroo baay'ee himuuf nan yaadaa ture keessa kootitti jechuudha. Har'a borsoo jedhu wanna malee jechuudha. Yeroo baay'ee namni nama badaa tokko ebiluun kun badaadha. Ebiluun kun akkasii waa'ee nama badaarra dubbanna malee nama gaarii gaarummaa isaa hin himnu. Maaliif akka hin beeku malee nama waan godhu tokko baanee akkasuma hin galateeffannu. Nama gaarii tokko immoo nama olmaasii ol immoo hamma jirtu hamma bakkee qabduu fi hamma inni nama gaarii ta'e itti nama itti balleessite immoo hamma jirtu dhiifama gaafachuu wanti hundiyyuu hamma jiru wal faarsuu fi wal jaalachuu wal kabajuun gaariidha jechuu barbaada sumarraanii. Beekaachuun nama baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf nama rakkataa bira dhaabbatu nama osoo hin tuffannee xiqqaa guddaa osoo hin jenne hamma dandeenyaa bira dhaabbatudha. Biyya Arabaa keessatti yeroo baay'eedha ijoolleedha sagalee kan ta'aa ture kuma qabdan hojii isaatu isaa ragaadha. Har'a walkii waan jettiif miti beekaatu hojjechuun galtanii ilaaluu hin dandeessan yuutuubii isaa keessaa. Kabraa waan nama ajaa'ibu jechuudha. Waan beekaan baay'eetti ani dinqisiifachuu danda'eef gaafa tokko ani yuutuubii haaraa eegalaa jira yeroo sana jechuudha. Viidiyoo hojjedhee gara sabskraayibii 800 immoo 700 akkas ture natti fakkaata. Beekaa kanan beeku yuutuubii isaallee argeen beeku dhugaa walillee hin dubbisnu feesbuuk irratti illee waliin beeknu waliin beeku. Inni akka tasaa na argee ani yuutuubii isaan beeka garuu wal hin beeknu. Inni akka tasaa na argee viidiyoo kiyya wayii sheer naa godhe. Waan isin ajaa'ibu viidiyoo inni sheer naa goone sabskraayibiin kee kuma naa guutee sa'aatiin naa guutee monetaayizaati fadhee jechuudha. Garuu warroonni ana yeroo dheeraa feesbuuk irratti wal beeknu ijoolleen biyyaa kan baay'ee yeroo hunda waliin haasofnu maal waliin jennu guyyaa tokko abbaa kana namni naan jedhee yuutuubii kee sheer naa gochuu miti garagaraniitu malaalan jiran. Namni keenya baay'ee nama tuffata yoo hordoftoota qabaata. Namni keenya yoo bakka guddaa tokko garagaranii nama ganaa ol dhufaa jiru biyyaa ilaalan beekan garuuyyuu qallaalii ana qofsoon ta'e namoota baay'ee hin jajjabeessaa waan barbaadan namni karaa keessa dhaqee yoo gaafatu namatti himaa. Yuutuubaroonni tokko yoo ati waan tokko gaafatu yuutuubiin akkamitti banama yoo ati itti gaafatu namatti hin himu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Innaa beekaa mucaa baay'ee gaariidha. Baay'ee jechuudha kan nama gargaaru ana galata guddaa fi yeroo baay'ee keessa kofitti dhoolmaa guddaa akka waan dhiyoo bakka yuutuubii fayyadamas hin hageenye fakkaata. Yeroo baay'ee ani nabirratti waan xiqqoo yoo waan ta'e namni waan oolmanaaf godhe yoomiyyuu keessa kootitti hin dagatamu. Beekaa kan wanti kan jechuun sheer walii gochuu waan guddaadha mana jettanii maakkaa baddi jechuu dandeessan. Garuu otoo ana hin beekne namni ana beekuyyuu guyyaa takka yuutuubii eegalte jawaadhu namni jedhanii kan sheer naa godhi warroonni na beekan warroonni yuutuubii qaban. Inni garuu otoo hin beekin sheer naa godhe hin dandeettaa hojjedhu namni jedhee karaa keessaan na jajjabeesse jechuu barbaadeni. Kanaafiyyuu qulqulluu namaati nama gaariidha nama inaaffaa hin qabne nama eenyumtiyyuu akka isaatti wanti inni faayidaa irraa argate namni akka argatu barbaadu jechuudha. Akka ani hubadheetti akka inni irraa argate jechuudha. Beekan nama gaariidha. Kabraa waan barbaade yoo dhaqee gaafadhe hojii irra jiru dhiisee viidiyoo rikoordi godhee iskiriin rikoordiidhaan waan hundan agarsiisa ture. Nama baay'ee gaariidha. Yuutuubii keessatti kennii naas sirreessee ture. Yaani nama baay'ee gargaara. Ana qofa osoo hin taane biyya namaa keessatti biyya keessatti jechuudha namoota rakkatan bira dhaqee viidiyoo waraabuudhaan ni beeksisaa fi maal jechuu akka namni nama rakkatan akkaawuntiiwwanii qarshisan irratti nama sana gargaaru godha. Nama akkanaa gaarii kana qabaachuun keenya namatti tola. Kanaafiyyuu beekaa baga kanaas ga'ee baay'ee si gammadee jechuudha. Kabraa biyya Arabaa keessatti yeroo baay'ee namoota sagalee ta'uudhaaf beekaman argitanii yeroo baay'ee jechuudha. Anusuu isa hin beekin dur mucaa Bekaa jedhamu jira waan akkana jedhamu guruppii keessatti baay'ee ijoolleen ni jaalatu waa'ee isaa haasa'u jechuudha. Beekaan kun kan naamna jenna yuutuubii isaa namni na erge jechuudha. Osoo yuutuubii isaa ilaalu
mucaa kana immoo namni jedhee keessa galee yoo ilaalu keessa yoo galee ilaalu wantoonni inni dalagu baay'ee wantoota babbareedaa wantoota sagalee ijoollee keenya biyya alaatii ta'an sagalee ta'aniif hojjeta ijoollee baay'ee sagalee ta'eef jira ijoollee baay'ee kan dhukkubsatan akka namni gargaaru taasisee jira waa baay'ee hojjetee jira baay'ee mucaa gobaziidha baay'ee mucaa gaariidha jechuu barbaadeni kanaaf iyyuu namoonni san beekna jiraate namoonni san beekna jirtu jettanii jira jedhee yaadu hiriyoota koo keessaa namoonni san beekni beekatu subscribe gochuudhaan hordofaa samoora kana YouTube isaa baay'ee ilaalan jirtan hordoftan isaa eessa deemtanii viidiyoo kalee yeroo inni postotu hagamana kun እና eessa deemtanii hordoftan beekammaa daawwachuu qabdan yoomiyyuu cinaa dhaabbattanii jajjabeessuu qabdanii amma immoo nama biraa dabalatee dhufaa jira lama ta'ee dhufaa jira kanaaf iyyuu baay'ee mooq jettanii eeguu qabdanii jajjabeessuu qabdanii beekaayyee jabaadhu baay'ee ati nama gaariidha wanni hundiyyuu siif mala yaa baay'ee nama gaariidha nama gaarii ta'a hanga danda'amta warroonni kunillee nama gargaaruuf waan namni sin gaafate namatti hima warroonni haaraa dhufan yuutuubiin fedhii qabu waan ta'eef waan hundayyuu jechuudha waliif haa gargaaru akka beekaa nama gaarii haa taanu just faayidaa ofii qofaaf hin guddatina just yuutuubiin qarshii arganna waan ta'eef bichaatanii faayidaa ofii argachuuf ofiin keessan qofa hin jiraatina namaafis yeroo tokko tokko jiraadha rakkataa tokko tokko gargaara namoota haaraa dhufaniif immoo sheer godhaati yaa guddatanii eenyutti akkuma kan kee guddatanii wal guddisaa keessumaafuu namoota haaraa dhufan jiranii akkami yuutuubii banna namni namni si gaafata warroonni yuutuubii wanna kun akkuma nama dhageenya jedhanii nama bira darban jechuudha. Ani waan beekuuf namoota baay'eetu beekta bar ebiluu san gaafadhe akkatti yuutuubii bannatan na deebisuu ebiluu san gaafadhe ebiluu san warrummaa ta'anii beeku warrummaa yuutuub warrummaa irraa wal beeknu kana jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu nama gaarii ta'a. Akka beekaa nama gaarii ta'a beekaa bichaa miti namoonni galateeffachuuf jiran illee hin jiran kabraallee jechuudha. Martiyyuu nama galateeffachuuf kabraallee ni jiru. yaa yeroo biraati jechuudha walirratti hin galateeffadhu innaa kanaaf iyyuu namoota gaarii ta'a wal jajjabeessaa oromootiyaa wal jaaladhaa gaarummaan ufumaa fi ati gaarii yoo taate gaariin sin darbu jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasas sin jira baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa hamma viidiyoo haaraatiin walitti deebinutti nagaanaa turaa horaa bulaa lama ta'a ciisa sadii ta'a galakaa beekaa. Ciao. Hunduma keessanuu sin jaalladha.